Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti balaa sibiila lafaa uumameen qabeenyaan manca'e. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti balaa sibiila lafaa uumameen qabeenyaan manca'e. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu naannoo Buyyee Paarkii jedhamuun beekamutti balaa sibiila lafaa kaleessa onkoloolessa 29 bara 2017 guyyaa keessa sa'aatii 6tti uumameen qabeenyaan manca'eera. Sibiila lafaa uumame kanaan lubbuun namaa kan hin darbine yoo ta'u, manneen dabalatee qabeenyaan hedduun manca'eera. Akka namoonni balaa kanaan mana dabalatee qabeenyaan hedduun jalaa manca'e jedhanitti, akkuma roobni roobee caameen manni gubbaatti argamu siggigachuu jalqabuu fi bakka lamatti citaa jiraachuu isaa namoonni manicha keessa jiraatan arganii iyyuun kaanillee akka jalaa baqatan taasisan jedhan. Namoonni iyya kana dhaga'anis dafanii ijoollee isaanii keessaa guurrachuun baqatan. Sababa kanaan lubbuun namaa osoo homaa hin ta'in hafneerra jedhan. Dabaluunis sigiigni lafaa nu mudate kun osoo halkan ta'ee jiraatee lubbuun namaa baay'ee darbuu danda'a ture jedhan. Koomishiniin ittisaa fi bulchiinsa balaa Itoophiyaa ibsa kaleessa onkoloolessa 29 bara 2017 taasiseen bara baajataa bara 2017tti balaa sigigaa fi kirkira lafaa akkasumas lolaan kutaalee biyyattii garaagaraatti mudachuu koomishinichi beeksiseera. Horaa bulaa deebanaa odeeffannoo dabalataaf fuula miidiyaa keenyaa sabiskiraayib, laayik, kooment, sheer taasisuun nu hordofaa.